Dhalli namaa dhalatee guddatee bu'aa ba'iiwwan jireenya keessatti nama mudatan hedduu keessa darbee gaa'ila dhaabbatee ijoollee horatee jiraachuun wanta baramaa fi raawwataas jirudha. Yeroo baay'ees maaloo intalli abaluu akkam miidhagdii ilmi abaluu bareedaadhuma dhugaati jechuudhaan yeroo namoonni naannoo jajuun yookiin dinqisiifachuun odeessanis ni dhageenya ni arginas. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV qophii keenya guyyaa har'aan waa'ee uumama haala adda ta'een uumamee fi haalli uumama isaas haala uumama namaarraa adda ta'e waa'ee dargaggeessa Zanzimaanaa Eelii jedhamu kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Zanzimaanaa Eeliin kan dhalate akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1999 ture. Daa'imni kun daa'ima ajaa'ibaati. Haalli uumama isaas addaa fi haala uumama nama baramaarraa adda kan ta'edha. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu immoo bifti mucaa kanaa kan namaarraa adda waan ta'eef namoonni naannoo sanaa jaldeessa jedhanii waamu yookiin immoo jaldeessa fakkaataa jedhu. Wanti nama ajaa'ibu inni biraan immoo mucaan kun dubbachuu kan hin dandeenyee fi xiqqoo qofaa kan dhaga'u ta'uusaati. Mucaan kun nama waliin turuu fi dabarsuu hin barbaadu. Yeroo baay'ees bosona keessa jiraachuu barbaada. Kana waan ta'eef yeroo isa dhabdu namoota naannoo ishee waliin bosona keessa akka barbaadanii fi isa waliin akka fiigaa ooltu haati mucaa kanaa ni dubbatti. Haalli jireenya ishees baay'ee gadaanaa waan ta'eef wantoota isa barbaachisan guutuu fi akka hin dandeenyes ni dubbatti. Akkasumas haati mucaa kanaa gaaffii gaazexeessitoonni jecha namoonni waa'ee daa'ima keetiif qabanii akkamitti keessummeessitaa jedhanii gaafataniif akkas jechuun deebii ajaa'ibaa deebisteetti. Mucaa kana kanan argadhe waaqa uumaa koo kadhadheeni. Mucaa kana dura ijoollee 4 na jalaa miidhame yookiin na jalaa du'e. Mucaan kun mucaa ani kadhannaadhaan shanaffaarratti waaqa uumaa biraa naaf kennamedha. Kan waaqni namaaf kenne immoo hin tuffatamu. Kanaafanis wanta namni waa'ee mucaa koof jedhu gurra kennee hin beeku jetti. Itti aansuun gaaffii gaazexeessitoonni maaltu akkasiif ta'u barbaaddaa jedhanii gaafatanis akkas jechuun deebii kenniteetti. Ani wanta biraatu hin taane carraadhuma mucaan koo itti barachuu danda'utu naaf mijeessitanii baay'een gammadaa jetti. Maarreegaa fedhii fi hawwiin haadha kanaa fedhii fi hawwii qofaa ta'ee hin hafne. Galanni gaazexeessitoota bakka sana deemuun seenaa isaanii hojjetaniif haa ta'uuti ergi viidiyoon kun gadhiifame namoonni adda addaa biyyoota adda addaarraa seenaa kana daawwachuun gargaarsa garaagaraa taasisuu fi danda'aniiru. Yeroo gargaarsi walitti qabame kun kennamuufis haati mucaa kanaa gammachuu ishee haala akkasiin ibsatteetti. Mucaan kun dubartii kanaaf carraa addaa waan fidee dhufe fakkaata. Sababiin isaa immoo akkuma argitan maallaqa nan argadha jettee yaaddeeyyuu hin beekne argachuun gammachuu guddaadhaan guutamteetti. Qaamolee deeggarsa kana taasisaniifis galateeffatteetti. Amma mucaa isheedhaafis guyyaan waan dhufe fakkaata. Fedhiin haadha kanaa inni guddaan mucaan ishee akka baratu ture. Kunoo ammas fedhiin ishee dhugoomee mucaan ishee mana barumsaa oolee barachuu eegaleera. Kun immoo haadha kanaaf gammachuu guddaa ta'eera. Kana qofaas osoo hin taane manni jireenyaa isin argaa jirtan meeshaalee manaa hundaa waliin haadha kanaaf kennameera. Haati kun yeroo furtuun mana kanaa itti kennamu gammachuu fi miiratti dhaga'ame akkasitti ibsatteetti. Har'i maatii kanaaf kaleessa miti. Guyyaa addaadha. Mucaan isin argaa jirtan kun kaleessa akka namaattiyyuu hin ilaalamu ture. Har'a garuu namoonni hedduun suura isa kaasuu fi waliin ka'uuf wal dhiibu. Yeroo baay'ee addunyaa keenya kana keessatti wanti ni ta'a jennee yaannu yeroo soon ta'een hafan akkasumas wanti kunoo wanta ta'u miti jennu immoo yeroo haala nama ajaa'ibsiisuun wantoonni kun raawwatan arguun baramaa fi wanta argamaa jirudhas. Seenaan mucaa Zanzimaanaa Eelii jedhamu kanaas kanuma kan mirkaneessudha. Horaa bulaa.